har'a yeroo dheeraa isinirraa ture yeroo dheeraan booda luluqii qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Akka isin jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba. Waanuma xiqqoo qalalli jettee hojjadhee jechuudha. Akkuma isin argartan kana wanta akkas baay'ee akka abbadamoo osoo hin taane mana keessatti walumaa galatti jireenya kiyya jechuudha. Wanta salphisee akkatti jiraadhu isinitti mul'ise jechuudha. Asbiratti misira keessaa guurataa jira jechuudha. Saambusaa hojjechuu fi asbiratti aynata lama qopheeffadha. Saambusaa fi wanta biraallee wanta hojjedhu jira. Kanaafuyyuu aynata lama qopheessa jechuudha. Tokko misira qofaan qopheessa, tokko ammoo ataakiltii mawlixa xabbasa jechuudha. Asbiratti misirri naa bilchaatee jira jechuudha. Misira haaluma salphaadhaan miiccadheetu mana irra kaa'ee malee wanta addaa wanti godhen jiru asbiratti misira miicee soqidduma irra buusee irra kaa'adhe jechuudha. Asbiratti kaarotii faaqataa jira kinooti kan misiraati jechuudha. Misirumatti dabaluu fi qullubbii illee kinoo walumatti faaqaa jira. Asbiratti shunkurtii qopheeffadheera, qullubbii qopheeffadheera, qaaraa qopheeffadheera. Kanneen waluma duraa duubatti tartiibumaan itti bubbuusee xabbasadha jechuudha. Erga si booda erga xabbasee ka'ee booda walitti deebina jechuudha. Asbiratti maxabashaa irratti zayitii wanta xiqqoo irra buusee zayitii qopheeffadhee jira jechuudha. Irra buusee erga zayitii irra buusee ka'ee booda maalitti naqadhee dursee qullubbii adiitti naqadhee qullubbii adii xiqqoo erga xabbasee ka'ee booda kaarotii itti naqee jechuudha. Yeroo sana isinitti mul'isne kaarotii itti naqee harka tokkochaan waraabbataa harka tokkoon wanta hojjetaa jiruu fi baay'ee naaf mijate hin jiru jechuudha. Viidiyoolee isin jalaa hin dheeressu jedheeti. Erga kaarotii xiqqoo xabbasee ka'ee booda shunkurtii diimaa irra buufadha. Shunkurtii diimaa irra buufadhee qullubbii adii xiqqoo duubatti irra hambisadhee jira jechuudha. Shunkurtii qullubbii adii kan irraa hambifadhee kan jedhe kanallee irra buusee ergasii misiratti naqadhee jechuudha. Misiraan walitti xabbasa jechuudha. Misirri durallee bilchaatee waan jiruuf xiqqashuma kanaan walitti xabbasuu barbaachisa malee dura bilchaatina isaa wanti bilcheessuun hin jiru bilchaatee jira jechuudha dura. Duwwama isaa soqiddumaa fi bishaan qofaan dura bilcheessee jira jechuudha. Wanta biraa wanti itti naqeen jiru. Asbiratti qimamii itti bubbuufataa jira jechuudha. Asbiratti qimamii kana ginjibilaa fi qullubbii walitti tumee daakee gogsee jira jechuudha. Erga walitti tumamee booda gogsee erga si deebi'ee daakee walitti isa kana shoorbaaf qopheeffadhe jechuudha. Walumaa galatti inni kun ka qopheeffadhe shoorbaadhaaf qopheeffadhe jechuudha. Osoo iidiin mannoo dhiifama osoo ramadaan isin dura qopheeffadhe yeroo ramadaanaa namni waa baay'ee hojjetu waan ta'eef nama mijatu jedhee akkasii qopheeffadhe. Asbiratti qaaraa itti godhataa jira jechuudha. Qimamii kana namni barbaadan keessan dubbisuun irraanfatina isiniin jira isiniif hojjedha. Warroonni qimamii hojjetaa fi jiru barbaree irraa shiroo irraa mixinii irraa nyaata wayii hojjetaa fi jiru jira. Guyyaa tokko viidiyoon shallagada isinii dhiisa. Asbiratti ka saambusaa lixii saambusaa bukeessuuf deemaa jira. Wanta itti buuse lixii kanatti jechuudha. Wanta itti buuse maalidha? Soqiddaa fi bishaan walitti buusee jira jechuudha. Xiqqoo kararii itti buuseera. Kararii boora itti godhee jira jechuudha. Akkanaa booratu wanta fedhuu fi saambusaa yeroo xabbafamullee boora bareedaa akkanaa ta'uuf barbaadee jira jechuudha. Sababa saniif kararii kan itti fayyadamee jira. Isin yoo barbaadan fayyadamuu hin dandeettan isin jedha. Karariin ani fayyadame fasaashii osoo hin taane duqeetiidhaani. Isin kama barbaadan fayyadamuu dandeettanii irra buusullee dhabuu dandeettanii. Yoo ka fedhiin nama hundaatu garagaraa fedhii kiyya waan ta'eef akkanatti mummuradhee jira. Erga bukeessee ka'ee booda madda macaarratti akkanatti mummuradhee saambusaa godhuuf amma qixxaa isaa jechuudha. Qixxaa saambusaa godhaa jira jechuudha. Hundumaayyuu akkanatti erga yayyaasee walqixa isaa walqixxeessee boodatti deebi'ee walitti ashagee jechuudha. Wannaa qixxaa'uu barbaada. Kun xiqqaa ta'e kun guddaa yoo ta'e kun jala yaa'ee bal'ate kun ammoo jala xiqqaata waan ta'eef hunduma isaa haala kanaan walqixxeeffadhee yeroo tokko erga geessee booda bakka takka walitti hojjedha jechuudha. Yookaan hanguma feetanillee waliin maxxansitanii hojjettan firaa afurillee shanillee sadillee sun fedha keetii aga firee saddeetillee namni walitti hojjetuun hin jira jechuudha. Asumatti namni hin beekne hin jira jechuuf osoo hin taane gama kiyyaa nuuf waraabee warri jettan nama baay'ee iraamaa irratti illee gadhiisee hin jiru viidiyoo maaliif namni hin qophoofne kamuu hin jiru garuu naan mijanne waan ta'eef namallee of biraan qabu sababa saniif naan mijanne asbiratti zayitii itti dibataa jira jechuudha. Akka walna jalaa hin qabanneef jecha xiqqeessee amma duqeetillee jechuudha. Xiqqeessee irra nas godhataa jira. Yeroo irraa baasu haaluma qallaalitti yookiin haaluma salphaadhaan akka addanaa bahuuf jechuudha. Sababa saniif na gargaara. Namni kamuu osoo akkasitti hin goone namni walitti dabalu hin mijiqu hin jiru. Addaan namaan bahu waan ta'eef zayitii erga xiqqoo irra dibee ka'ee booda duqeetii xiqqoo irra nasa jechuudha. Ergasii walitti hin qabatu haaluma salphaan addanaa bahe jechuudha.
nama mana ofii keessatti namni qophoofni kamuu hin jiru garuu viidiyoo waraabuun yeroo baay'ee na hin mijatu maaliif kophaa kiyya hojjedha yookaan hojiin ala keessallee hin jira hojiin manaa hin jira isin hin mijaa'u kaameraa irra qaba deebi'aa hojjetaa kaameraa irra qaba deebi'aa hojjetaa sanarra daddaftanii hojjetan akkasirra namaa mijaa'a jechuudha sababa sanii fi isin waraabuu dhabe jechuudha as biratti haala kanaan walitti lallaxafataa jira jechuudha. warroonni maatii keessanii jechuudha kennaa garaagaraa qopheessuu barbaadan warri ofii keessanii galaa jirtan illee wanta akkamittiin bassoo shiroo barbaree qimammoota garaagaraa namni bara qopheeffachuu barbaadan namni qopheessanii isin erginu illee feetan namni galuuf qophooftan illee namni qopheeffachuu feetan koottaati nabira koottaa nabiraan argatanii isiniif qopheessa jechuudha wanta barbaadan kanneen hundayyuu bitattanii birriin keessanii isinii bite isinii daaksisee waan isiniif qopheessa jechuudha as biratti sambuusaa kiyya yaaffataa jira jechuudha erga sambuusaa geessee yaasedhee kee booda kinooti as biratti kaarootii kiyya qopheeffadheera harka tokkoon shorbaa hojjetaara kaarootii shorbaatti naqa jechuudha maaliif jennaaniin akka kararii isaa naa bareechisuu fedha jechuudha karariin isaa babarruu baay'ee bareedaa namaa ta'a jechuudha as biratti waan argitanii akkam kaameraa waraabuu maaliif namaan tolisiita yeroo takkatti waa hedduu hojjetta waan ta'eef as biratti kinooti akkanatti haala kanaan waliin gahee jira as biratti qixxaa sambuusaa godhaa jira jechuudha eelee sibiila irratti godhaa jira qixxaa sambuusaa jechuudha eelee sibiila irra godhaa jira ani hedduu wal irratti godhe isin aga feetaan godhaa isin jira haala kanaani eelee faaraa osoo ta'e baay'ee irra bareeda garuu eelee faaraa ammoo isuun baay'ee nama hin mijatu jechuudha yoo ammoo iyyuu firiijii keessa kaa'anillee nama jala caccaba baay'ee nama jala caccaba waan ta'eef akkanuma fayyadama jechuudha fireeshii as biratti yeroo adda baasuu isinitti mul'ifnee sambuusaa erga maree jidduu geessee booda as biratti isiniif waraabuu eegale jechuudha akkuma isin argartan kana sambuusaa kiyya akkan haala kanaan maradhe as bira akka qopheeffadhe hin jira aynata hedduu qopheeffadhe jechuudha as biratti kan killeef kaarootii wali qopheessee illee hin jira kan misira wali qopheessee illee hin jira akkasuma immoo ataakiltii fi foon kan walirratti qopheessee illee hin jira jechuudha hunduma isaayyuu garuma gara godhadha jechuudha haala kanaan lixii fi duqeetii fi bishaan xiqqoo walitti baxaabbatee waliin qabsiifataa jira jechuudha isinillee yoo barbaadanii haala kanaan baay'ee salphaadha jechuudha fedhiin nama hundaa garaagaraa namni tokko misiraan jaalataa namni tokko ataakiltiin jaalataa anammoo iyyuu sadiinuu iyyuu hojjetaa jira jechuudha namni ka fedhi keessaa nyaata waan ta'eef dhugaasin hime yeroo hunda hojjedhu sambuusaa kan yeroo hunda guyyaarraa hojjedhu kookisiidha sambuusaa ka guyyaa takkatti godhe yeroo lama xabbasa jechuudha yeroo takkatti godhe yeroo dheeraa namaa hin turu firiijii yeroo takkatti kaarra godhe firiijii kaa'ee borulleessuma xabbasa jechuudha guyyaa biraatti naan taru hin caccaba waan ta'eef sababa saniif jecha aynata sadii godha jechuudha aynanni sadiinuu ka guyyaa takkaa osoo hin taane ka guyyaa garaagaraatitti waan naa qoodamuuf jecha akkasii aynata sadii godha argitanii akka caccabu hin caccaba haala kanaan wanta har'aa haala kanaan qopheeffadhee jira kaawwan kan firiijii kaa'ellee hin jira jechuudha ammaa fi waan haganaa xabbasa jechuudha kunuyyuu baay'ee argitanii xixiqqeessee marii jechuudhaani isinillee akkuma fedhe keessanitti jechuudha as biratti juusii daaka jedhee waamee qopheesse waa afur qopheesse jechuudha abukaadoodha muuziidha paappayeedha akkasuma immoo timirallee itti dabala jechuudha as bira foolsoliyaa xabbasaa jira jechuudha foolsoliyaa kanallee wanta biraatiin hojjechuuf as bira xabbasa as biratti foolsoliyaa kanatti illee foon dabala jechuudha foon kiyya sirriitti bulleesse jechuudha sirriitti daqqaqee godhee erga bulleessee booda as biratti foon kanallee foolsoliyaa walitti xabbasa ataakiltii hunda xabbasa jechuudha isin ammoo wantuma feetan wantuma fedha keessanii yoo foon illee irraa dhiistan ataakiltii qofallee gootan yoo ammoo ataakiltii dhiistanii foon qofaan illee gootan sun fedhuma keessan jechuudha akkuma fedha abbaatitti erga foon xiqqoo naa xabbafame booda shunkurtii diimaatti naqee erga si kaarootii illee itti naqee hundumaayyuu ka dura bilchaatuu fi ka booda bilchaatu waluma duraa duubaan itti nannaqataa jira jechuudhaani waluma duraa duubaan kan dura bilchaatuu fi ka booda bilchaatu itti bubbuufataa jira jechuudhaani isinillee akkuma feetanitti itti fayyadamuu hin dandeettanii ani foonii fi ataakiltii illee walumatti xabbasaa jira jechuudha kanallee ittumaan hojjechuuf waan ta'eef isinillee akkuma feetanitti hojjedha akkuma mirga keessaniitii fi akkaataa mana keessaniitti ittiin hojjettanii ergasii xiqillillee
itti fayyadame jechuudha. Xiqilliillee xiqqeessitumaan jechuudha. Hanga naaf gahaa jedhee wassanii tokko itti buufadhee jira jechuudha. As biratti xiqqoo mata xabbasa. Xiqilliin baay'ee xabbafamuu hin fedhu waan ta'eef kaawwansa immoo xabbaseera. Kaarootii fi xiqillii baay'een xabbasu garuu xiqqashuma xabbasa jechuudha. Boodallee ibiddi keessatti illee hin xabbafama waan ta'eef as biratti kan sirriitti xabbase fosoliyaa fi foon jechuudha. Fosoliyaa fi foon sirriitti xabbasee jira. Kaawwan ammoo xixiqqoo xabbase jechuudha. Haala kanaan jira jechuudha. Mana kee keessatti qalalli godhee waanuma salphaadhaan as biratti qimamii itti godhataa jira. Qimamii makallashaa waa hundi isaa walitti akkamee bakka tokkotti jechuudha. Isa san itti godhee ergasii ammoo qaaraa itti godhee haala kanaan kinootii xabbasee geessee jira jechuudha. Fayyadamuuf deemaa jira jechuudha. Akkasii xabbasee geessee ka'ee as biratti kinootii juusiin kiyyallee naaddaa akkamiira jechuudha. Maashaallah timirri baay'ee nama hin dakkamu goraa keessatti baay'ee nama godha jechuudha. As biratti paankeek illee hojjetaa jechuudha. Xiqqooma jechuudha. Baay'ee mi'oo jedhu maatii baay'ee waan hin qabneef baay'ee nu hojjedhu jechuudha. Paankeek illee hojjetaa jira. Xiqqeesseetumaan yeroo hojjedhu sunitti mul'ifnee wanta itti walitti dabale paankeek lixiidha, aananii, killiidha, paawudariidha, vaanillaa wannuma haganaati. Waanuma haganaa kanneen walitti daddabale as biratti kinooti foon dura walitti xabbasisaniin isa kanaan hojjedha jechuudha. Kun saambusaan garana jira. Haala kanaan mana keessatti qopheeffadhee jira kinooti timira kurreek timira kana barbaadan namni hajamtanii na biratti ni argattanii isinin jira. Haala kanaan maashaallah qopheeffadhee jira. Mana keessatti isinillee barbaadanii jireenya akkas akka abbadame akka nam tokko taana osoo hin taane qalalli godhee jechuudha. Mana keessatti haala kanaan qopheeffadhee jira maashaallah. Haaluma salphaan mana kiyya ramadaanaaf dikoorii isaa jechuudha akkanatti tolfadhee jira. Maggaarraja irratti dimlaayitii hojjedhe jechuudha. Akkasuma macaawashaa ramadaanaa ibsituu akkana fakkaata jechuudha. Walumaa galatti as biratti salaataa jira. Abbaa manaa kiyya magriibaa azaananiiranii akkana fakkaata jechuudha. Sufraa kana namni barbaadan birrii 4,500 yoo barbaadan na biratti argattan isinin jedha. Baay'ee bareeda. Keessattuu rakabotii duwwaayitiif baay'ee bareeda, baay'ee namatti tola jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah saaloonni kiyya saaloona xiqqoodha. Xiqqeen akkasuu yoo son taane bakka jidduu galeettidha jechuudha. Akkana fakkaate haala kanaan maashaallah bareechifadhee jira jechuudha. Ani jireenyaan jiraadhu waqa waanuma xiqqoo qalalli godhe ittiin jiraadha jechuudha. Gara sirratti koornariin hin jirte akkana fakkaata jechuudha. Manni kiyya walumaa galatti saaloonni kiyya akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah ani natti tola hin jaaladha jechuudha.